irra jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammiishootu har'a magaalaa Hawaasaa isin daawwachiisuuf jirra. Affeeramaa isin jechuun affeerraa kiyya amma gammanumaan gara viidiyoo sanaatti. Hawaasaa. Kaameraamaaniin koo kana. Magaalaa Hawaasaa naanna'aa jirra. Daawwannaa itti fufaa. Hordofaa. Subscribe like godha. Bareedu wakil. Kemarin jerawe. Gak kebebasan. Ini kesempatan awal tenang. Akak kau mana ya tiga besar? Siapa dah? Nak mana ya ni? Rasa, rasa dari, rasa. Mana kabar ta? Junta rat. Magaalaa Hawaasaa magaalaa gudditti naannoo Sidaama. Daawwachiisuuf jirra. Gama nama affeerama. Anka dhibe beekta? New York hin fakkaattu magaalittiin kuni. Na dhibe. Ante rabbuma uume malee namaa miti. Goya gameko, gambeko, la 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 la. Asa katama. Harka ini wal sagalu haram itu gadine waso badandalu zero umadafsi umamawal lagi si lagi.
dhiyaachaa jirra. Maal jedhama si horii haayike? ፍቅር ሐይቅ ነው የሚባለው። This is Orthodox Church. Here we are. We are just approaching to Hasa Fikraik. Hasa Fikraik, Hasa Fikraik. Ana bishaan keessa yeroo arge beekta. Malli bishaan keessa dha. Mana bishaan keessa argee sodaadhe beekta. Mana bishaan keessa argite. Mani duuba keessa argitan kun bishaan keessa jira. Bishaan keessa dhaabbachaa jira. Bishaan irratti ijaaramee jira jechuudha. Yaa uumaa rabbi. Inni bishaan irra jiraatu jalqaba. Bara kam Aha. Achirraani Haayileedha. Asirraani Leewwiidha jechuudha. nama hin talu. Amma kiiloo irra baay'eedha. Nambalee. Meeqa taate? Kiiloo 72. Kottu. Baay'ee dhamti. Ani meeqan ta'a? Adamma 16 taate. Kottu nan laalama. Allah rakkooti. Mee nan laalama. Warsa. Inkan nasteni gurwa. Torbaata mante. Hey, torbaatama geesse. Sabaa misti taate turte. Durasi shawareen ture betta. Kanaan ilaalamee ture taa'anii. Sanaan si jaalee ture. An 72 ta'e bar. An 62 rugaa. Torbaata mante. An 62. Saddeetii si jaalaa jechuudha. Saddeetii si jaala. Ana 8 caalta. Barchi ishii. Sinimmalesem nimmazenaለን እሺ አባ ኮዳ ኩንች አባ ኮዳ አባ ኮዳ Esa jirta me? Ay quiero un año quiero. La caro Hawaasa je. Hawaasa. Amma di shaban Nudda?
Yeroo bira dhuganii maal jirtu fakkaata? Qaajabaa jedhama beektaa? Qaajabaa jettee jedhu warra namni beektaa. Rabbi si jabaataa dubbii jabaataa deegaa jabaataa beelaa nurraa qabi yaa waaqa. Kan deemee nagaan galchi kan rakkata rakkoo dhaabaa kan hidhamee kan fayyaa dhabee fayyaa kenni kan horii dhabee horii kenni inni qulqulluuf tolti nuuf toli yaa waaqa. Sawar waraa nurraa qabi jedhaniiti saraan booda hundi buufamuu eegalatti. Kubira maal jedhu waaqa nagaan biyya nagaan Gochi waaqa. hamaan nurraa Qabi waaqa. kee nurraa oolchi hantu nurraa oolchi Oolchi. hawaan kee dhalaa nurraa oolchi Dhokki. falfalaa nurraa qabi Qabi. karaa nagaan nu baasi Baasi. nagaan nu galchi Galchi. nagaan nu baasi Baasi. nagaan nu nyaachisi Nagaan ni. nagaan nu baasi Amiin. horii keenya nagaa eegi Leel. haala jiru nagaan nu galchi Leel. ka baay'ee biyya hambaa jiru nagaan nu galchi Leel. ka hojjetu birri baasi Leel. ka baratu barnoota baasi Leel. ka waan keenya gaabbu nurraa dhoogi waaqa Dhoogi jedhee waaqa. oromooni buna qala ta'e Okay, buna akka akka gujiitti okay, buna akkatti dhuguu eegala. buna akkasi dhugaa waaqa nama nu dabal keessummaa nu dabal milkii nu oolchi milkii keenya nu bare milkii keenya nu godhuu qaba karaa nagaa kaayuu gaarii argachuudhaan milkii gaarii argachuudhaan oromoon akkasitti waaqa Meenuu buusa. Akkam buna buusaa kana dandeessa? baay'ee Muuxannoo qabdaa? haati manaa koo beektaa Meeqa galee bunni tokko? bunni tokko birrii 15 galeera Ani nugu deeman. kootti sii kaffala aduu sii kaffala Ispoonsara goota? isoo jira sii ta'eera Okay, achi buus. Suuta jedhi buus. Suuta jedhi buus. Aarretoo jiraate aarsilee gaarii ture. ila waa tokko sitti hima beektaa namicha wayitti haati manaa buna ho'aa buustee beektaa haati manaa buna ho'aa buunyaanii hin gubate beektaa harkisaa baay'ee gubeen bunichi kazaana bunicha ijjasiiti Maal jechuudha? bunni hin gube harkasaa Okay. danfa bunni baay'ee ho'eera beektaa Okay, okay. ho'eera taanaani Okay. bunichi yeroo gubu Okay. siniin sararan qaddu bakka siniin beektu sarara jira iddoo kana Okay. iddoo kanan beektuudhaafi ijjatee irra jaamsee jira hin gubatte beektaa namichi ergasii Bunni kee akka maree amman dabalchiisa? bunni koo waa gabarree 15 koo laali Amazing. amazing Waaqni mi'a dhugaa namatti tola. dhugaa Dhugaa. na safara aikee jirra waan lewwi asiin jirti beektaa Haleewwi duuba kana? Duuba kana? Mi'a namatti tola. Oi, buna akkas qaala'insa bunaa irratti maal yaada akkamii qabdan? waan yaadu beektaa Qaala'insi bunaa silaa dur birrii lama fa'aati na yaadadhani birrii lamaan dhugaa turre. Birrii lama ture. Amma garuu kunoo birrii lama irraa kaastanii 20 15 galchisaniitu. Maal sababbii isaas ta'e maka duraan beektaa namoonni buna kanan beeku bunni reefu beekamti argate Okay. akkasumas bunni sharafa alaatti Okay, eksportii ta'uu eegale. ispoorta weegalu Okay. akkasumas bunni Itoophiyaa irraa baay'ee Barbaadama? akkasumas sadaffaa namoonni duraan dhugaatii dhugu beektaa dhugaatii baay'ee Okay, okay. namni duri bana biiraatti argitu bana bunaatti argitu Kanaaf tokkoffaa fayyadamaa baay'atee fayyadamaan baay'ate lammaffaa eksportii ta'aa jira. ispoortaa jira sadaffaa dammoo namni dhugaatii alkoolii dhiisee gara bunaa dandeenya Akka miree uummanni keenya Sadaffaa baadiyyaa jiru dammoo- fakkeenya uummanni keenya baadiyyaa jiru buna kana baay'ee oomishuu waan qabu sitti fakkaatu gaafa akkas dimmaandiin dabale taanaan barbaachisummaan isaan dabale taanaan waan akkasii waan dabaluu qabu sitti fakkaatu. ispeeshaalii uummati baadiyyaa jechuudha. Okay. Amma akka miree buna kanuu dabaltamoo baay'ee jaaladheera. Inni sadaffaa jechuudha. Inni arfaffaan namoonni jechuudha. Biyya ambaarra biyya fagoorraa dhuftee gaafa keessummaatti dhuttu kottu buna dhuge namni kottu nyaata nyaata hin jiru. Kanaaf ko amma namoota buna si gaabbanadhu malee namoota kottu bargarii, piizaa, keekis si affeera jedhu tokkochi isaan jiru. Dabaladhu amma dhugii daradhu. Nagaa. Egaa si eebbisa kaa gargar nugee. Eebbisa. Egaa nuti maal jennee eebbisnaa bunaaf nagaan dhabiinaa mana duubaa ciradhaa kanaaf gabaan bahiinaa jenna beektaa. Kana jechuun bunallee qabaadhaa nagaallee qabaadhaa nagaan dhabiinaa mana duubaa immoo ciradhaa buna sana barbaacha immoo gabaan bahiinaa jechuudha. Kanaaf bunaaf nagaan dhabiinaa buna duubaa ciradhaa Ciradhaa. kanaaf gabaan bahiinaa jechuudha. Nu maal jedhu seeta akka Oromootti. Rabbi siniif haa kennu buna dhabina garuu ana buna biraa dhabinaa jedha. Buna dhabiinaa Ana buna bira yeroo hunda wajjin dhuguu qabna. okay qofaa akka dhugne. Ana buna biraa dhabina. Okay. Buna dhabina ana buna biraa dhabina. Okay. Igalee miti. Kanaaf ofiillee dhuguu waan barbaadu jechuudha. Eeka gaafa hundaa na dhufa. Okay. Gaafa buna gaafa argattani buna qabaachuu keessanii yoo dhufee agarsiisa. Lammaffaa barakaatii buusu. Ay, maal jedhamtu fakkaata? Barakaa hundi dhuguu nama araade malee barahaa hundi bu'uu nama maraate malee. Kanaafuu hin maraanneetta. Ani maraannes araadnellee. Suusiillee isaanillee qabu. Maraanellee waan ta'eef, araadnellee waan ta'eef
tokkichuutti nagaa jechuun barbaade guddaan akka ta'u. Baay'ee jechuudha. Akka aadaa keenyaatti akka aadaa biyya keessatti buna tokkoffaa dhufee lammaffaa yoo dhugine milkiin si milkiin si yaa baay'atu fakkeenyaaf namni sawwee ture beekaa biyya keenya anaa fi eessuma koodha. Buna tokko dhugee buna bagganama osoo lammeeffatiin bahee immediately ilkaan lama dhabe. Immediately ilkaan maratti kufee idduma xinnoo kufee ilkaan lama keessa. Kanaaf buna dabalachuun akka dirqamaatti haasoo jirta jechuudha. Akka aadaa keenyaatti buna tokko dhuganii hin baane. Dabalatu. Irruma osoo inni dhumin bunni sun gubbaatti lammeeffatu. Dabalatu kaati. Dabalata. Nan lammeeffatu nan dabalata. Dirqamaadhaan. Yooyyaa ka garagaan dhufanii gara lammii hojii Bagana ganne eegde gara ta'u. yooyyaa qabadhaan yooyyaa qabadhaan yooyyaa qabadhaa irraa baay'inaan. Yooyyaa qabadhaa irraa baay'inaan. Galatoon. Amma akkasii gaafachuu barbaade garaanas waan guddaa sitti barbaadee fi lammii yuutuuberii kan jedhamu sirriitti fakkaata. Yuutuuberii. Sarara. Oromiyaa irraa dhufe naannoo Oromiyaa irraa. Naannoo Oromiyaa eessa Oromiyaa keessaa lafti Oromoon lafa baduu qaba. Oromiyaa keessaa bakka dhaloota kanaa lixa Oromiyaati. Bakka nama jiru immoo kibba Oromiyaati. Kibba Oromiyaa bulee waraa gujii gujii lixaa jechuudha. Gujii lixaan jira. Okay. No matter, sir. Have you subscribed to my channel? Dan sampai tak Okay. pas damat. Shima apa mau nak? Me anu daripada ya. Me pas damat nasa semikian. Ini gambar Dapat ikut doy. awas Hati hawa saya lemamu. lewat. Aki. Hati hawa saya lemamu. Hati gatare lemamu. No, kan awas apa? Katame lemamu. Lewat. Katame lemamu. Lo Sudan chow. Lo sudah jauh. Kan member kamalam murare. Ane bagai apa? Ani batem mo. Ane sini masih bapak. Mari Mati kau tidak. kita berjalan. Ani mo baye batem mo. Ane kau. Ane gira buko. Mari tu. Kita buka. Gancam ya. Gancam ya. Digancam. Mari tu. Gancam ya tu beta. Ane Gala gala tu gancam ya. Gancam ya. mah Ati kondisi. ane wajib. Ati kondisi. Ane wajib ada. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tahu kau tanya? Ane kamu lewat dia tu. Kabeli rade tu. Ada tu. Ada. Macam dia tu. Zahir nak datang. Ah. Ini kat Sabah dia. Ati mo kadi sama no yang tahu tu mati tu dah. Ai. Kadi bidu buat masa ini apa sudah masa. Ini gede agur ko. Agur. Aku. Halal agur. Agur. Ekonomi dua ini. Ekonomi macam ni. Kalau mau jadi Carolina. Me sabe me orang tu kaya lambi show tu bi oke mo bisnis tu lambi show tu bi erga kamu tu dah tille bayi sekali pada turti awasan tu kiti kameraman tahu di nadu bature Mana? kuno nabi cakap ada kita tu macam berbeda maka order tidak Naik dua. maka order tu kaya sekali kita berbeda me wajib tu ajaran One tiga tu bayi tak kita. Okay. Yerong tingkat mana? oke Lambi show YouTube yerong amma afaan Oromoo TV YouTube akkasii banuun ishee tonna. galata Naa waan isin jechuu barbaadu akka nama dhuunfaatti akka hiriyaa kootti anis waan danda'u si gargaara. Subscribes, likes, shares si godha. Namoota faamiloota jechuun namoota kastamaroota keetiin namoota subscribe follow si godhaniini jabaadha share godha. Afaan keenya haa guddisnu. Afaan keenya biyyarra dabarsine naannoorra dabarsine biyyarra dabarsine addunyaaf haa oolchinu. Lammii duubaa dhufus haa qarru. Karuma yuutuubereenisiin tiktokiidhaanii barnoota ni naannaa jedhuudhaan waan duuba dhufte baay'ee si jaalladha. Baay'ee gammada. Ammas wajjin jirra. Waan gama fedheeni. galatee mo lubbo galatee mo Qarru binoo ችግር የለም።
Dabalataan waa tokkos gaafa isa dhumaa. Faayidaan ati hojii kanarraa argattu wanti ati argattu wanti bu'aan kee maali? Bu'aan kiyya tokkoffaa gaafa teessee waa'ee dilbuutu baay'ee salphata baay'ee bashannansiisa. Tokkoffaa qonnaa sammuu nan qaban ittiin rifreeshmentii argadhe ittiinan bashannana ittiinan relax gochaa hojjedha hojii kiyya sammuu kiyya. Iddoon moorii iskeerii taate hojii akkan hojii dilee kiyya seeraan hojjedhu na godhaa jira. Yeroo duraan gubaa turte yaadaa turte. Amma deebiin duubatti deebiin haaraa jira maaliif hin jennan jiru. Kanaaf asumaan dargaggoota keenya maal dabarsuu barbaada yeroo qabdan fayyadama. Yeroon tun kun takka darbitti jennaan hin deebitu. Takka sokkite nan sokkite as hin deebitu. Lammaffaa immoo yeroo booda immoo galii irraa argachuu nan eegalaa jira. Ammaaf kan naaf gochaa horii malee nan biroo sabiskiraayibarii kun jira waan ta'eef yeroo dhiyoo keessatti nan eegala. Kana jechuun barbaada guddaa galatoomii miseensonni lammiiwwan illee warri nu hordoftan warri nu dhaggeeffatan galatoomaatti ni jenna. Nama baay'eetu duuba koo jira nama baay'eetu akkas godhii kana tokko akkas goote tokko akkas hojjette tokko ammoo akkas goote tokko kana dabalte tokko kana irratti namnaa jedhama baay'ee jira. Kanaaf maqaa isaanii eenyu jedhee waa fitu kanaaf walumatti hiriyoonni koo maatiin kiyya namoonni naannoo kiyya jirtan warri na jajjabeetan warra koomenti na gootan yaadanaa keessan guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Warreen lammiiwwan kan laayikii sabskiraayibuu wal sabskiraayibuu godhachuu barbaadna. Sagalee ol kaasee dubbachuu qabda malee calleessuu kan dubbachuu qabda. Mee atillee waa jettu jira. Akka gorsaa uummata tokko kanaaf maal laatame? Amaayyuu. Maali? Anamma asumaan nan kaachessa. Baay'ee gammadeera as dhufuu iddoo amma nu jirru magaalaa guddittii hawaasaa magaalaa bareedduu. Jira. Namarratti maaliif barbaadna? Amma buna dhugneerra kan taane maal goona? Magaalaa hawaasaa kan naannofnee galla. Hordoftoonni keenya nu hordofanii amma maal goona jechuudha magaalaa hawaasaa keessa naannofneeti bakkoota babbareedaa bakkoota miidhagoo hordoftoonni keenya biraan geenya. Baay'ee galatoomaa baay'ee sin jaalladha. Subscribe, follow argina. Thank you very much. Harka dhiite wal sakaalu arrabni dhugaa dhiisee waan sobaa daldalu seera uumaa dabsee uumamaa wal lolu lakki. Amma magaalaa hawaasaa keessa jirra. Naannofnee magaalaa hawaasaa keessatti bakka babbareedaa sin ilaalchisuuf sin daawwachiisuuf deemaa jira. Na hordofaa affeerraa kiyya. Biyya boolalee kan walitti hammaarani har'a duunaan beekanii yagammee wayi bor duunaan beekanii kan walitti hammaatanii. Bakka nan beektaa? Lubbo salaamite keeraaf meeqaat mana kana ijaartee? Kurtuun narraa badee beektaa mana kana ijaartee? Manni kun kee ture? Iddoon kun maal jedhama? Iddoon kun iddoo seenaa qabeettii natti fakkaata. Maal jedhamame? Bakki kun bakka itti ayyaanni Cambalaalaa kabajamudha magaalaa hawaasaa keessaati. Okay. Iddoo kam? Iddoon kun mooraan kun? Akkasii mooraan. Okay. Ayyaana beekamaa Sidaamaa jechuudha. Ayyaana Sidaamaati. Waggaa waggaan kabajama? Waggaa kabajama. Akka Irreecha Oromoo jechuudha. Akka Irreecha Oromoo kana waggaan kabajama. Okay. Mooraa gada jedhama naannoo. Cambalaalaa. Nabiraana fiina mallee waan baay'ee sin agarsiifan deemaa jira. An baay'ee gammadeera baay'ee. Mooraa Cambalaalaa. Uumaa Sidaamaa. Nagaa fayyaa. Asiin seenama? Asiin seensuun sirraan. Fuuldura kanaan mooraa gada bakki jedhamu. Iddoon kun maal jedhama?
Adiin kun. Zebraa jedhama kun immoo harree didoo jedhama. Harree didoo isa kana? Kunichi zebraa jedhama. Okay. Zebraa jechuun immoo harree didoo jechuudha. Kanaafuu yeroo karaa ceetan harree didoo irra ceetu jechuudha. Amazing gabe. Harreera deemamaa jechuudha. Tulluun fuulduratti argitan kun immoo Taaboor Taraaraa jedhama. Kaameraamaanii kiyya. Gammachuu jedhama. Gammachuu Bolongoo Galgalee. Bolongoo jechuun maal jechuudha? Bolongoo jechuun jajjabinaa maali? Gammachuu Bolongoo from Kutizoo, Daamaa Waradaa, Kutichaa Kebelee. Maaliif miilaan deemuu jirta? Karaan natti tolu beektaa? Andiisa sanii lufaan deeman. Liskoo nama xinnaa tokkotti fakkaate. Nama gabaabaa ijoollee abbaan seetuudha. Malee nan qabaadha konkolaataa. Guyyaa guyyaa jijjiirachaa ture. Kanaan booda hin jiru. Magaalaa hawaasaa naanna'aa jirra. Warri lammii yuutuubarii sabiskiraayib laayikiin goone sabiskiraayib na laayikiin gochuun dagatina. Toomachaa.